Aye. Namni kumni Quraanitti siqutuun daawwataara. Viidiyoon kun waraabama waan ta'eef an Sheeka Roobeetiin isin keessaa hin haasofne asliidhaanis keessaa hin haasofne garuu dubbiin deemaa jiru bareedaa waan hin taaneef gara lalaaleen nan sobee maaliif Mubaarakiin dubbanneera jedheen sobeen maaliif dubbanneera sin araarsuuf hin jedhe haalicha laalee naa ta'uu didee jennaanan araarsuu yaadeen keessoodhuma kiyyaachuma Mubaarak sin yeellessine tole jedhe sana booda Hamzaallee itti daballe Hamzaadhaan illee sin araarsina jedhee walii galleen sobeetan akkana jedhe isin araarsuu garuu barbaadetu Mubaarakiin haasa'in akka isin araaramtan barbaade jechuudha. Sana booda Mansuur dhufee Mansuur faanas walii gallee Mansuur ati yaadatti dabaleeti hangafa keenya waan taateef ati nu eegalchiisi Jamiilaan jirti Abdiin illee jira Ibsishaan maalan jiraan Iluunis yaada keessan kennattanii isaa wal bukkee ta'anii itti fufna. Mansuureen immoo jalqaba turteetta waan ta'eef dhimmicha keessaa yaadaati kennadhuuti itti deemna. Dhimma ganama dhageessetta isaaniinis kan gorsaa ture isin nama sheekaati kaleessas namni muslimaa yoo wal lole guyyaa sadii caalaa wal cufuu hin qabu waliin ooluu hin qabu kan jedhee haasa'e isillee dubbataan ture waan ta'eef ati dubbadhu Mansuuree galatoon. Inna gaamaam. Inna gaama kan isaanii dubbadhu keetii Hamzaa Hajii itti fufna waan ta'eef. Thank you. Itti fufi. Eshi. Baay'ee gaariidha. Anillee dhugaa sa'uuf jennaani kanani galateeffachuu barbaadu asliidha. Kanan galateeffachuu barbaadu asliidha. Maaliif jennaani yaa'u umriidhaanis dargaggoodhuma garuu wanta kanaan irraa malu nuti musliimaa jennee haasofnee yaa'u isinis keessaa waan kana qabdanii ay lakkoon qabu haasa'uu nan danda'a. Araaras taanaan nuti saba tokko musliimaa jedhee dhufuunsaa wallaahi kun kabaja guddaadha. Maaliif jennaan ijoolleen ammaa dargaggoon ammaa gaafal tokko waa tokko taasa'u namni yeroo baay'ee anatu beeka jedhee beekamtii isaatiin of jeja beekamtii isaatiin waa baay'ee keessa seena. Garuu haa ta'us haasa'uu nan danda'a jedhee dhufu maaliif kanan akkasa jedhee Sheeka Roobee umriidhaanis asliidhaa olis haa ta'u gadis haa ta'u nama sheeka gatii ta'ee fi inni sheekaa indida jedhee yaadu. Maaliif nu barsiisa kan nuti irraa barata. Asliin garuu dargaggoodha beekamaadha. Nanaasa'anii namni koo ummanni koo nagaafannaan rakkinan qabu jedhee haasaa waliigaluudhaaf dhufuun kee jalqaba kabaja guddaadha. Alhamdulillah silas jedheen jira. Sheeka Roobeetu iyyuu hadiisa nutti hima. Hadiisa isaa keessaa immoo guyyaa sadii caalaa musliimni waliin ooduu hin qabu. Isa jedhus himaatuma oola. Duris hin himaa nus immoo numa beekna. Kanarratti immoo alhamdulillah nuti warri Arsii, warri Baalee, ummata Oromoo, ummata kabajamaa, ummata Islaamaa, ummata guddaa waan taaneef nu walqeeqaa rakkoofsa deemneen dubbiin ballachaa gatii deemtuuf waan akkanarratti tokko taanee nuti keessaan walqeequutu hin ta'in waan nurratti dhufuuf irraa deebisuu qabna malee gidduudhaan waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Alhamdulillah kun immoo taanaan immoo waan guddaadha. Kana booda immoo haala jiru gamee dhaggeeffataa haasa'aa deemnaa jechuudha. Haasa'uu naa kennitanii? Eeyyee. Galatooma ulfaadha. Warroota jala jirtaniif gubbaa jirtanillee hayyuu jira beeka jira. Nuti xiqqaan keenyas ammootiniin guddaa akka kabaju barbaanna. Guddaan keenyas xiqqaa akka kabaju barbaanna. Nuti diinaa wal kennuu hin qabnu. Diina hedduutu nutti jira akkanaanu. Ufii keessaa diina walitti ta'uu hin qabnu. Haa ta'u wanni dabre namni garee aslii garas goree waa jedhes ni jira. Gara kiyyas goree waa jedhes ni jira. Haa ta'u ammoo warroonni qabsoona waliin godhan ummataan ammoo bira tarkaanfadhee waa jechuu hin dandeenyetu narraa hafe akka Imrishaa, akka Soonaa, akka Ahmad Culullee osoo naa dhufanii jechuu barbaade. Jara dura waa afaan buqqifachuu hin barbaadu jechuu barbaade. Tan achuman naa qabadha. Jara dura buqqifachuu hin barbaadu. Kanaaf namoota eenyu jettan sheeka akka sheeritti. Soonaa, Imrishaa, Ahmad Culullee jara dura afaan takka buqqifachuu hin barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Soonaa, Imrishaa. Jaarsummaadhaaf barbaadan. Eewwa. Tole. Akkas yaadni isaanii kanuma afaan keessan.
Meena ibsi asli. yaanni isaanii gareen qabsootti seenne gareen qabsaa turre warra ta'u wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee jaruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. Amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoon qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. Eenyu haa dhufu Sheeka Roobe namni sadii dhufuurra Ahmad Culullee yookaan Soraa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadhaa jedhe. Atis hin fidatta amma. Laala ani rabbii malee waa takka garee qabu. Sonaa. Tak Ahmad Culullee fi Sonaa seensaa Imrishaan irruma geeffata rakkoon qabu. Yoo Sonaan hin jiraatin Imrishaa fi Ahmad Culullee seensaa. Yalla. Ayyee sheeritti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni Sheeka Roobe lakkoofsa tokko barreessa Sona kam Sona Oromiyaa moo? Ahmad Cululleetii fi Imrishaa yoo as jala jiraattan. Ay jala jira Imrishaan. Yoo jiraate nutti himaa Sheeka nama buusnee galchinaa sheeritti nu godhaa. Sheeritti godhaa Sheeka inni hangalcha moderatora. Sodaa bu'aa isin waa takka garee keessa hin jettanii gamaa gamanatti rakkattan. Imrishaa lakkoofsa tokko barreessa. Ahmad Culullee dhufeera qoya. Sonaa yookaan Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyyaa Sheeka Roobe. Maali amma kodoolatti seenaan jiru Sheeka maali? Hai ndee Sheeka baqii nu Ahmad Culullee. Ngau. Seega seene Sonaa tokkicha nu wanni godhaa kaayyee Sonaa. Maaliif Ahmad Culullee hangafaa Sonaan itti aanaadha. Sonaan kam Imrishaan barreesse. Sonaan kun kami kan hin beekne. Sona Oromiyaa ka'e tokko. Kabiyye jirumi? Mucaa diimaa hiriyaa Kabiyye. Okay, Sona kadi. Asli Sona galchan jalaa bu'a. Galfadha. Galfadha kamu nama galfadha. Lakki asli taa'e ilu taa'e ana turu asli ganna Ilu bu'in. Ilu naa taa'u qoy. ana turu ayek. Imrishaa argeera. Sonaa godhaa ka Sheeka. Inni galla inshallah. Galcha Imrishaa keessaa nama tokko. Ayyee. Warri borii taraa Sonaaf Imrishaa keessaa nama isinitti dhufe galcha. Kuna Imrishaa lakkoofsa tokko barreessaa. Keeppii kaatu kana laata? Harkisii. Meen laalla qoy. Imrishaa irraa ka ay Imrishaa koofiyaa shurraabii bule. Okay. Ababaa keessaan qabdu Imrishaa. Koomentiin dafe eera kun kamma Imrishaan kana ergee fira. Accept God is ergeera. Hamza Mansuur Hamza Hajiin naa barreessaa jira. Hamza Hajii የሚፈልጋል. Hamza Hajii የሚፈልጋል. እሺ መንሱር እሺ Hamza Haji. Taachuun yemmallasaaloo akka. No. Hamza Haji eessumoo jala buusa rakkoo qabu haa seenu. Eessumoo isin deebisa qo'a. Shiggeela. kan Mansuur kana fituu jalqabu. Inni Mansuuree kana fitaa awwala ajjeesaa. Agas. Jalqaba kana fitna Hamzaan seeneera garuu kana fitna jalqaba. Ayyee inshallah. Abdi asaumo
amma isin galaltanyaadha waan taataniif eegallu jaarsummaa nuti isin malamaan irratti quufnayyuu numa bareeda ta'e akkatti galaltanyaa waganiidha qaama sadaffaa. Eessi. Baay'ee gaariidha. Wallahi akkan sila siin jedhe aslii kabajan sii qaba. Sheeka Roobee kabajan qabu jechuutu hin ta'in sheekni sheekuma yoo balleessine nu dhowwa malee rakkinni dhufee baay'eellee yoo arrabsoon itti baay'ateyyuu diinii ofiitii islaama ofiitii nama barsiisuu gatii qabuuf isarraa gatii waa barannuuf silas arrakkinan qabu jedhee jira garuu xiqqoo ishee namni namumaa haasa'uun barbaannee ture haa ta'u malee ani waan jiru namaa barsiisuun qaba mul'isuun qaba isa jedhuudhaan dhufee nuu taa'ee jira asli kiyya atis baay'ee galatoomi wanti guddaan an kanan hin feene maa inni ispeeshaalii Oromoo taane ijoollee naannoo tokkoo taane waan naannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii tuquun dhufaa saba ofii tuquutu dhufaa bakka addaan faffacaa deemnaa jechuudha. Viidiyoo asliin haasa'u, viidiyoo Sheeka Roobee haasa'u. Amma wanti nu haasa'aa jirru kun asirratti afaan jirtu. Viidiyoon riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaatti hojjechuufachuudhaaf YouTube irratti gadhiisaa, TikTok irratti gadhiisaa, turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti. Kana keessatti immoo nuti alhamdulillah alaa diinal islaam namni islaamni tokko guyyaa sadii caalaa waliin oduu siin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu Mubaarakis ture Abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma dhiqaa Sheeka Roobee bananii jennaan anis argee dhuman seene kana keessatti alhamdulillah nuti musliima wal jaallachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba abdii ati immoo itti dabali. galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka Sheeka Roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhe barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafeen dhaabanne boriftaan gandatti galee wal raggaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha Mubeenis narraa fudhatee Sheeka Roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa jechuu isaanii fudhuun immoo Sheeka Roobee Mubaarakiin armiinii kennee fi galche dheettimee sis galchuu dhumarratu hin jiru akka tasaa asliin laayivii gallaanan anni isa jedhenni isin araarsuu barbaannan jedheen asliidhaanii asliinis miiseenjeriidhaan keessoodhaan gallee asufne jennaan miidiyaa dhumarratti wallollee asumatti xumurannaa jedhee haa ta'u maaliifi ituu jedhee ka'ee an dhiisee ishee kanan jaalladhaa. Nama biraa akka narrabsutti Sheeka kana narrabsine baay'een of qusadhe yeroon aarii keessa yeroon galu tokkichaan gara haadhaan deemee arrabsa Sheeka kana garuu nan qusadhe nan jaalladhadhe haa ulfaatu galatoomi jechuun hin barbaada. Kallattiidhumaan sa'aatii dheeraa suura nama 13 oltu jira waan ta'eef hundumti keessa busheer godhaa namni biraa akka dhaga'u barbaanna Sheeka Roobee isinis isin waammanneen naan lakkiin dhufuu aniif asliin lola baala gaaraadha na arrabsaa ture anis arrabsaa ture mana isaan galu hin jenne. Galatooma ulfaadhaa kabajanii dhuftan isin waammannaan kabajamaa Hamzaan illee dhufe Imrishaan dhufe Amar Culullee beekaanii dhufte atis Amar Culullee fi Imrishaa kan isin waammate Sheeka Roobeeti kan dhuftaniif immoo araara buusuu fi araaris immoo obboleessi keenya obboloota keenya lamaan Sheeka Roobeetii fi Asliitu wallolee wal arrabsaa turanii Hamzaanis Sheeka Roobee arrabsaa ture Sheeka Roobees koofiyyaadhaan bishaan daakaa koofiyyaadhaan bule jedhanii dubbataa turanii kunis hunduu asuma irratti xumurree baana arra jechuudha. Ani gaa waan hin dhagaye waan isaan dubbatan dubbatte sunasitti dhumatee baha arra waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhee kanumaaf dhuftanii aslii kiyya in eegallaa inshaallah isaan Sheeka isin nama guddaa mee maal jechuu barbaadu carraa jalqabaa Sheeka Roobeetiif hin kenna waan jechuu barbaadan qabaatan Amadii fi Imrishaa kan waammate Sheeka. Imrishaa kan waammate isin Sheeka Imrishaa fi Amar Culullee in eegalla maal jettu isin? Maali beektaa qabsoon kun wayita ka'u nama tokkoon ka'a eegasii ammoo tiniini babal'ataa deema. Durso isin galatoomaa jenna. Ka deemee bilookiitti hin dhufin.
wanni sun achiin fuufee bilookii keessa seena. Wanni waan jabaadha. Ibiddi gara naa qabsiifamu illee waan jabaadha. Keessattuu meesanii nan bifadha garatti haa ta'u uummanni awwaame kunniin uummata dura bu'oota. Ahmad Culullee kantiibaa kiyya. Imrishaan itti aanaa kantiibaati. Jara malee ammootiin afaan hin buqqifadhu jedhee akkuma san isinillee advaanteejii naa eedanii galatooma. Jarris dhufte dhagayanii jiranii isinis ammootiin itti himtanii Ahmad Culullee hangafuma Imrishaatii kantiibaadha. Ahmad Culullee irraa buqqifadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Yoo dandeesse viidiyoo banadhu Ahmad Culullee araararra jirra bro. Viidiyoo bani. Araararra jirra viidiyoo bani yoo dandeesse. Ayyee rakkoon qabu bakka haala mijeessina. Maraafuu galatooma hundi keessanuu sheeka roobee. Amma isaan garee waan wajjin isin warman guddoo araara amma sheeka roobee ajajaan keessan isin waaman kanaaf isin waraanni qophiidha moo qophii mitillee fedha gaafadhaa ka. An akkuma kiyya singil nama dhuunfaa Gaafachuufi bar. maal jettaa? Gaafachuufi asli viidiyoo banatu hidheeti gaafachuufi. Gaafachuufi bar. Isinumaa sirreessa. Ahmadi banachuun si mijata viidiyoo. Abdii rakkoon qabu viidiyoon banadhaa garuu sirreeffadhaa waa'ee araaraa maal nuti nama takka wajjinuu qiimii hin qabnu asli yoo ta'e addisii miti anaafis isin martuu wal beeyna. Akkuma haasa'ame nuti akkasuma wanni biraa waan isin asitti wal geettaniif kana morminuuf hin jiru. Sheekaa roobeen dubbatanii teena dubbiin sanuma waan sheekaa roobeen fudhate nuti isinuma fudhanna. Waan jaarsi jedhe nuti fudhanna nuti walii xilaataa miti. Hidhannoo hiikkachuuf qophiidha. Hidhannoo hiikkachuuf maali qophii. kaa jaarsuma hiika duru. Hayyee sonaan hin jiru. Tole Waraana sheekaa roobee ol galcha qilleensa buusee Hamzaatii. fakkaate sonaa fi Imrishaa keessa. Okay, networkiidha. Hamzaati turi booda si dubbisna kana goolamne ajandaan kee kanaan wala qabatullee malee kan kee kan goolamna kanaafi. Ayyee asli ati yoo waraana hiikkachuu qophooftee sila eeggatteetta amma irra nu deebi'i nama 14,500 jira waan ta'eef. Yani dhugaadha akkuma reef jedhe ani jalqaba lolallee lola waraana qabu seeyu lammata mootu Ahmad illee dhugaa hiriyyaa kiyyaa gara hundaan fireendii walitti qabnaa hiriyyaa bara dheerati hin dhageenye laayif illee haa dhufee haa lola kanas seenu viidiyoo haa hojjetu wallaa hin irra dhufne Imrishallee hin agarree sonallee hin agarree an quban qabuyu anamma akkanatti quban qabuyu argitanii edaabada jiran osoo gabbuu akka sheekaa roobee baanaan badhetti durriyyeen dhagaan na dhoofte mataa na dhoofte hin beeku anamma anumaaf sheekaa roobetti giri walii jedhee akkuma obboleessa guddaaf xiqqaa walii bu'ee beeka malee akka mootummaan wal loletti an quba of hin qabu jara kenna kama dhugaa na argu inni mootu rakkoo miti maaf tayaa miti namni ijaaramee walitti wannu jechuun homaa rakkoon qabu an quban qabu ammarfaanti yoo waa jedhaa jiraatanillee namuma guddaa irra lolanii akkuma ka xiqqaatiin jalatti lolan guddaa irra lolanii Ahmadii fi Sonaa fi Imrishaa miti every single person nama sheekaa roobetira dhufee waanaan jedhe afooyinaa lillaahi maqaa sheekaa roobetiin an isaanii dhiise rabbi isaanii haa dhiisu yoo tasa itti balleesse dhiifama na haa godhanii an dhiise fiira deeggartoota sheekaa roobe ka isaan maqaadhanii maqaa hidhanillee asumaan xumurama because hin dhageenye nama sheekaa roobetira dhufee hamaanaan jedhe hin dhageenye waan ta'eef hunda isaanitu kooment irraa kaasee viidiyoo laayivii hunda dhiiraaf dhalaa deeggartoota sheekaa roobe an dhiise fiira warra sheekaa roobe deeggaran kanumaan yoo goolamne hoo